السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كم نجا جرت فيا كيسني وبلوتك يا بقى جرات تاني مرت كيسنو. أنا هلوف سنين جد دوان نما قد ساني لبي كيسانا من باني جرو كوان جرت وكنا مجمع تشيسو. سوشيال ميديا كان ردي ما جرات سنين جد وبلوتك يا إنس مالي وجد تاني نمنا ندرس قد سنجرانس هنقوما ديجا جولي كنا بون إسايو لغاتي argetti nattolee qabadhee dhufe irra hojjechuuf dhimmame isiniin jedha. Namtitti tana yeroo darbeen beektanii daa'imman haati irra hin jirre abbaa irra dhiiftee duutee wallahi gizee sanii gochasuu kaneessaan daa'imman sabiyyii wallahi daa'imman suuraa kanarra argaa jirtan kana ajjeeftee haalan taaneen lubbuu isaanii dabarsitee mana hidhaa galtee turte. Erga mana hidhaa galtee ammoo yoonti yeruma sani haasaamee dhiifame akkuma beektan biyya keenya keessatti nama ajjeechuu yeroo hedduurra deddeebi'ee baratamee jira waan ta'eef mootummaalleen akka biyya biraa fannisee ajjeesee dhiiga ijoolleen baasu ijoollee amaaraa wayiillee ijoollee lama yeroo duraa akkasitti ajjeefamtee barsiisaan tokkollee haadha manaa akkasii ajjeesee ture. Daa'imman xixiqqishoo tana tawaa takka hin beekne wallaahi ta cubbuu takka hin qabne akka malee cubbuun daa'imman tana ajjeeftee lubbuu isaanii baaftee turteen hunduu booyaa turte dhugaan dhaggaamee jechuudha. Namni daa'ima qopheessitu daa'ima hin qabnes viidiyoo san argi namni boonna hin jiru. Barbareen hojjedha abbaa sanillee akkasitti akka haadha ijoollee saniititti gootaa naabuuti jedhee daa'imman xixiqqoon tun kophaa ishee akka takkaan geessu jedhee itti fuudhee malee silaa ijoollee kana isiniin nyaatte akkas gooti beekee waan akkanaa irratti raawwatu isiniin jedha obboloota kiyya. Baay'ee nama suukaneessa garuu guyyaa hadhaa wanti namatti tolu ijoollee kanaa wantichi ijoollee kana yeroo san galaafatte mana hidhaa turte isiilleen ajjeefamuu wajji jedhanii miidiyaa irra oofaa jiranii anis kanumaaf qabadhee natti tolee dhugaa dhiigni ijoollee sanii garuu isin nyaattee dhuddee dhiigni ijoollee sanii maal bayaa miti. Haa ta'u osoo daa'imman dhiisii guguddaa yoo namni gocha suukaneessaan ajjeese kanatti adabbii akkanaarra fudhatamee lubbuu baasanii ilmi namaa tokko deebi'ee gocha badaa raawwatu jechuudha. Kanaaf rabbi dhugaa haa godhu wanta akkanaatti asirra deemaa jira. Isiniin jedha obboloota kiyya angara kiyyaan dhugaa rabbi baay'ee natti tolee yoo dhugaa ta'ee rabbi dhugaa godhu. Nyaata salphaa Kasi baay'ee tokko baay'ee jiraatan ganaa nyaata godhadhaa baay'ee tokko natti tolee yeroo beelaan illee kadafee namaa gahu jechuudha. Akkasii nyaata kana hedduu takka fedha hedduu takka hin jaaladhaa isiniin jedha. Ruuza caalaayyuu ani isa jaaladha. Biyyumatti illee sirra jaaladha jechuudha. Paastaa osoo jaaladhu iyyuu makaroonii hin jaaladhu. Makaroonii bulbulii kanneen hin jaaladhu hin fedhu jechuudha. Kana sirra jaaladha waan ta'een beeku zarima tokko hin jaaladhu makaroonii. Makaroonii bashamilee maalii jedhan kana akkasuma hin fedhu. Kireemii isaa san baay'ee hin jaaladhu. Kana akkuma biyya keenyaatti barbareen guraallee yoo godhe akkanuma qullaa isaa nyaadha. Kalaas hedduu yeroo lamallee itti deebi'ee ganamaa fi qadaa fi irbaata hunda osoo nyaadhe yoo irraa ture nyaadhe fa'aa baay'ee nan cufu. Kanaafi bil'aafi anaan jedhaa asumaan koottaa isinillee nyaadhaa. Isiniin jedha hordoftoota kiyyaan nyaata yeroo takka takka inuma hojjedha. Garuu nyaata wanti ani waraabudduuf rakkoon kiyya kaameraa qabadhee nyaata hojjechuu hin beeku. Kaameraa waraabaa jechuudha. Akkuma beektanii numarti kennaa yoo yuutuubii hojjetu kuni wantoota tokko tokko kaameraa bakka mijataa kennee waraabuuf mana namaa jirra. Giddaa jima malee dirqama nutti ta'ee waraabna malee ta'u waan ta'eef warri lolaaf osoo hin taane warri yuutuubii akka dalaguun beekani isaan sirri manaa bayanii mana hin taane yeroo baay'ee mana hin taa'u waan ta'eef waraabuu hin danda'a. Garuu kaameraa waraabbadhee hin beeku. Waa isin garramu jechuudha. Kaameraa yoo waraabullee maal godha? Itti asisee bakka kaameraa keessa seensisa yeroo ani
editii godhuuf ta'u viidiyoon kanuma kaameraa keessa seenee achisisuuf hin danda'u waan dura seenee hojjetameef jechuudha. Akkasii hordoftoota kiyyaa wanta moobaayiliin irra taa'u sanillee osoo ka ta'uti innillee baay'een danda'amu bootaan ani nyaata itti hojjedhuu fi bakki silaa ani isa kaa'atuuf naa mijaa'u wal adda. Dagalee as waraaba malee achi naa waraabu. Gara maskootii waraaba malee nyaata guyyaa tokko waraabee isin mul'isaa odoo moobaayil istaandii moo maal jedhan isallee odoo bitadhe homaa rakkoon qabu bakki kaayan ammoo baay'ee rakkisaadha namatti mijaa'u bakki kaayan. Kanumaaf isiniin jedha hordoftoota kiyyaa haa nyaannu koottaa. Ana ammoo yoonti kana godheefi horillee manan jiranii nyaata kophaa keessan yoo jiraattan kaatanii godhatullee baay'ee nama cufa jechuudha. Achi beela'ee jennaan kana godhadhe yeroo akka beeloftan nyaattu xiqqoo irraa nyaadhee dhiise jechuudha. Kaaf yeroo biraan nyaadha galgalas haa ta'u. Paastaani waan singarramu yoo ittillee deebi'ee nyaadhe irraa turee waan godhadhuuf nan cufu jechuudha. Bakka naa appitaayitii nan cufu isa yoo nyaadhu waan biraa osoo ta'e itti deebi'ee nyaadhuuf sirri na cufa. Akkasii ani baay'ee tokko fedhaa baay'ee tokko jaaladha. Bakka foon caalaayyuu isa jaaladha jechuudha. Kanaaf isinoo mee nyaata maal jaalattanii as jalatti naa barreessaa. Guyyaa tokko hojjedhee isinii affeera isiniin jedha. Gaafa biyya galillee haa ta'u hojjedhee isin affeera yuutubaroota hunda keessan isiniin jedha daawwattoota kiyya. Akkasumaanii yoo isinitti tolee maashaallah jedha. Yoo bakka distii keessatti isinitti daalachate sanittillee isinitti toluu baate homaa miti. Haala kaameraatii kun asitti diimatu jira argartanii. Achitti ammoo kaameraa waan ta'eef homaa naa diimatu didee kaameratu daalacheesse malee barbareen qaba jechuudha. Barbaree irra dha'ullee osoo hin taane likkima itti godhe akkuma fedha kiyyaatitti akkuma ofii kiyyaa barbaadu jechuudha. Kanaaf hadda akkasi godhadhee kophaa kiyya waan jiruuf naa salphata jedhee kana godhadhee taanii ammoo akkuma isiniin jedhe hin fedhaa sirri jaaladha waan ta'eef isa godhadhee jechuudha. Tureeti malee garuu yeroo hundaa miti. Turee yoo godhe gisee tokko yoo godhe ganamaaf galgalallee yoo nyaadhe bakka baay'ee nan jibbisiisu. Akkasii ruuza ammooyyuu ganama amma sa'aatii misaarra ruuza yoo nyaadhe jechuudha. Galgala itti yoo deebi'e abadan osoo ka ta'utiyyuu jechuudha. Ruuza galgala sin nyaatanii osoo kan nyaadhaayyuu jedhuuti galgala naan nyaattamu. Takka nyaate taana bakka appitaayitii na cufa. Isiniin jedhaa hordoftoota kiyyaa wanti yuutuubii irra gadhiisan kun hedduu rakkisaadha. Wanta waraabanii gadhiisaniin argamu. Osoo biyya keenya taate wallaahi laga deemanii laga waraabanii yoo ganna ta'e biqiltuu jira, midhaan faca'ee jira. Qonnas taanaan wanti biyya keenyatti beeylada namoota hojii hojjetu kan ni waraabda. Asitti ammoo wanti yuutuubii kanarra gadhiisan hedduu rakkisaa waan ta'eef waan waraaban baay'ee tokko dhabnee jirra. Inshallah yuutuubii hojjetu biyyuma ofiitu namaa wayya. Biyyuma ofiitti galanii biyyuma ofiitti badhinaan kutatan taanaan ni hojjetanii ijoollee hedduutu kan akka ayyaantu asallaa maashaallah amma cimtee hojjetu jirti. Ijoollee galte keessa sirri cimtee hojjetu jirti. Ijoollee biyya namaatii galte keessa fayyoon hangafa na fakkaate yuutuubii kana isillee hojjetu jirti Oromoo keessaa jechuudha. Anka beeku. Eenyu takkallee Aashaan dakatirtuu isaanillee waaw seeraan hojjetanii faayidaa irraa argataa jiranii. Hayyoollee nama gara 50 galu jirti. Baay'ee namatti tola. Biyya ofii yoo galan waanuma fedhan yoo nyaata ofii keetillee hojjettus ta'e wanni waraabanuu hin dhabamu jechuudha biyya keessa. Gadi bayanii badheellee waraaban waa takka wanti nama dhooguun jiru firiidamii jedhasan qabani. Asitti gabbaatee wanti waraabdu hin jiru osoo waraabdallee si sodaachisa waan ta'eef biyya namaatitti. Isiniin jedhaa hordoftoota kiyyaa viidiyoon kiyya kana fakkaata. Yoo isinitti tole like, share, subscribe godhaa. Asumaan yuutuubii biraallee banee irra gadhiisa. Na jajjabeessaa. Yoo kun isinitti tole yeroo biraa
nyaatuma ofii kiyyaa godhadhe deebi'ee kan biraa godha. Kana uummanni arabaallee na biraan jiru waan ta'eef ofuma kiyyaa waan ta'eef akkuma argisaa goggodhee nyaadhee misaa kiyyatiin mul'ise. Bilaafiyaa jedha. Ani foon namni jaalatu caala bakka isa kana jaaladha. Akkasii nagaa nyaata obboloota